hayyuu fi beekan of duratti hegeree biyya ofii arga. Gaafii fi deebii obbo Jowaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa waggaa tokko dura yeroo mana hidhaa Maakalaawii daawwachuuf dhaqan waliin taasisan qorataa seenaa jireenyaa qoratee isiniif dhiyeesse sheerii waliif godhaa hayyoota kana dinqisiifadha. Baqqalaa Garbaatu Jowaariin akkas jedhe, ana wanti guddaan gaafii natti ta'e maaltu Maakalaawii halluudhaan haxaa'e moo marsaa lammaffaa hojiidhaaf qophaa'e? Baajata isaa hoo eenyutu danda'e? Cufaa turee miti akkasiin dhaga'e eenyutu miidhagse erga cufaa ta'ee je'ee Jawwee gaafannaan Jawaaris akkas jedhee deebiseef, anilleen hin beekuu duraan hin agarre bifa jijjiirrate an waansaa hin barre akkami halluunsaa duraan kanan turre jedhee Baqqee gaafannaan Baqqeen akkas jedhee himeef, durdaabni isaa kun gabatee fakkaata, tuqaanni isaatu jiraa nama nyaata, ajaan mana kanaa baay'eedha ulfaata, hantuunni isaatu kanniisa fakkaata, takfiin mana kanaa galaanaan morkata, yeroo san iddoon kun baay'eedha fokkataa jedhee Jawweef deebisee jennaan Jawween Baqqeen akkas jedhe, dubbiin kun xiinxalaa nama barbaachisa. Har'a halluu dibuun maali kaayyoon isaa? Asitti jigsanii imimmaan hiyyeessaa cufneerra jedhanii miidiyaan beeksisaa maaltu saaqi seenee halluudhaan miidhegsa? Warri kun guyyaa kam cubbuu kana dhiisa jedhee Baqqee gaafannaan Baqqeenis akkas jedhee deebiseef, xiqqaa guddaan isaanii waaqas hin beekani, cubbuudhaan guutaman haqa hin argani, amala isaanii duruun beekanii, dhiiga ilmaan keenyaa halluudhaan haqanii, na baasi as keessaa hin daawwadhu ani jedheeti Baqqeen aaree gara alaa fiigee. Jawween Baqqeedhaan dhaabadhume jedheeti baay'ee gaddeem. Gaddi akkas jedhe, lafa lubbuun gootaa itti balleeffame, bakka seenaan dhiigaan itti barreeffame, galma dhalli namaa itti dararame, iddoo guddaan keenya itti xiqqeeffame, mana qaamni namaa itti hir'ifame, har'a hunda caalaa natti dhagaamee jedheeti Jawween imimaan qabachuu dadhabee gad taa'ee haraqqisee boohee. Baqqee fi Jawween walitti maramanii akkas waliin jedhan, har'as dhugaan keenya dhoksuudhaaf yaalanii kan dhugaan barraa'e kan dhiigan barraa'e seenaa awwaalanii madaa saba kanaa maaliif hin yaalanii, maaliif dhugan hin hojjenne waggaa kuma jiraatanii jechuudhaan xumuran daawwannaa isaanii imimaan coccobsaa galan karaa mana isaanii. Egaa hayyoonni lamaan kun hegeree biyyaa fi hegeree ofii arguun guyyaa har'aa mana hidhaa Maakalaawii osoo hin ta'e manuma hidhaa wayyaanee yookaan hidhaa nafxanyaa keessatti dararamaa jiraachuutu himama. Egaa hayyoonni kun dhuguma hegeree biyya ofii fi hegeree ofiitii fi hegeree saba ofii argan. Egaa hayyoota akkanaa kana dhabuun Oromoof gadda caalu, gadda yoomiyyuu keessaan baane tahee nutti argame. Egaa bakka jirtanitti du'aa godhaa fi bakka jirtanitti namu akka uumaa isaa kadhatuuf abdii akkan isinirraa qabu ulfaadhaa horaa bula. Asikin kabu achikin kabu manida, rimni jiru te sumni jiru da peda.